Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota faaya jiru akkam naa jirtan nageenyaa qabdanii. Har'a waan addaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Wanni sanis maali jechuun keessaniin oolamu. Wanni addaa kaniin qabadhee isinii dhufee mee beeka. Haya isiniif hima hin beekne hin beektanii isiniif hima. Warreen magaalaa Naayiroobii keessa jiruuf carraa guddaa faaya jiru gaffiddee dhuftee jirti jechuudha. Carraa hojiin kan dalagachuu barbaaddan carraa guddaan isinii qabaa jechuudha. Faayini jiru. Carraan isin faayini jiru har'a isinii uumte carraa ajaa'ibaati. Wanni isin godhuu qabdanii namni ani barbaadu jechuudha hojii tanaadhaaf. Namni ani barbaadu tokkoffaa irratti nama sagalee bareedduu qabu, sagalee sirbaa qabu jechuudha. Lammaffaa irratti nama dandeettii diraamaa hojjechuu danda'u jechuudha. Nama lameen kanaan barbaada. Namni lameen kun yoo jiraattan magaalaa Naayiroobii keessa heelonaan ja'a. Maaliif kafaltiidhaan isin daleessisnaa jechuudha. Bilaashin dalaguu dhiisnee jirra. Maaliif dalagaa jettanii akka dalaydan barbaannaa jechuudha. Maaliif yoo ammaan tanaa kottaa dalagaa isin hin jenne yeroo dheeraa nama dhabuudhaan diraamaa irraa booda'aa jirra beektaa. Saniifuu kan barbaadu gara yuutuubaa warri yuutuuba qabu yuutuuba irratti wal gargaaraa waliin dalaguu dandeenya. Warri yuutuuba hin qabne immoo isiniif kafalaa jechuudha. Diraama irratti isiniif hin kafala. Warri sagalee qabdanii sirba baasuu barbaadde yoo jiraate karaa Aliyyii Saabitiin isin qunnamsiisee akka Aliyyii Saabit isin cinaa dhaabbattu isinii godhuu danda'a jechuudha. Saniifuu jara kiyyawwaniin ammaan tana isiniin jechuu barbaadu guyyaa lamaan torbaan irraa guyyaa lama qabnaa jechuudha. Kan itti tireelingii waan dandeettii qabdan san ittiin nu garsiistan guyyaa lameen kana keessatti dandeettii qabdan isin laallaa. Warra dandeettii qabu irraa fudhanna warra dandeettii hin qabnes akka inni akka gaariitti jabaatee dandeettii san dalaguu goonaa jechuudha. Saniifuu ammaan tana asirratti wanni nuti barbaannu nama dandeettii qaba. Nama dalaguu hojjetu. Nama dalaguu danda'u. Nama muuxannoo adda addaa qabu keessaafuu dhugaa yoo ka dubbanu taate Oromoon tinyarra guddaan isaanii artistootaa beeka wallahi kan sirbaa dandeettii namuu ni qaba. Dandeettii tanarratti immoo kafaltiidhaan isin daleessisuu barbaadna jechuudha. Kafaltiidhaan waliif galla kafaltii irratti diraama irratti hangam takka akka isin kafalamuu qabu diraamaa takka irratti hangam takka isin kafalamuu qabu akkasii walii gallaa jechuudha. Walii galteedhaan daleenaa jechuudha. Guyyaan lameen nuti isin kanine guyyaa kamii guyyaa kamisaatii fi guyyaa sabtii. Sabtiillee Oromoonni rafteera guddaa jimmata qabaaniiti sabtii rabanii akka goonu guyyaa kamisaatiif guyyaa alhadaa guyyaa lameen kana goonaa jechuudha. Guyyaa kamisaatiif guyyaa alhadaa dhuftanii tireelingii godhuu dandeessanii jechuudha. Mana faaya jiru karaa lama islii karaa lama lakkoofsa kiyyaa azzalaan isinii kaayaa warri mana kiyyan beekneen dawwaltanii bikka isin jirtan irraa isin fuudhuu dandeenya jechuudha. Akkasii Oromootiyyaa saniifuu irratti hirmaadhaan isin jaa dubbii tana irratti hirmaadhaa. Kafaltiidhaan nu hojii daleedanii jechuun waan kana wanni goonee fi wal faayidoomsu jechuudha. Wal faayidoomsu nulleen faayidoomne isinillee akka faayidoomtan barbaannaa jechuudha. Saniifi waan kana yaadee godhee Oromootiyyaa warreen ammoo sirba sagalee sirbaa qabdanii sirba baasuu dandeessanillee gamanumaan akka dandeettii teessan laalamtanii gamanumaan akka karaa sirbaatti achi ca'uu dandeessan isin goonaa jechuudha. Istiidiyoon artistii keenya Aliyyii Saabit banaadha. Oromoo maraafuu banaa waan ta'eef jecha irratti hirmaachuu dandeessanii jechuudha. Taa akkasiitii warreen karaa diraamaatiin dandeettii adda addaa qabdan saniifuu warreen akkasiisanis karaa faaya jiruutiin akkasitti waliigalteedhaan ni daleenaan isinin jaa Oromootiyyaa. Tanaan isiniin qabadhee dhufeen isiniin jaarraan tana faayini jiru akkanatti dalagaa isii fiinxaan baasuu deemti warreen ni dalagannaa dalagaa barbaannaa silaa waan aartii kana dalaguu feenaa garuu immoo dandeettii ittiin qabnu akkas warri jettanii onnoo faaya jiru karaa isinii bantee jirti irratti hirmaachuu dandeessan. Taakanaatiin isiniin jaa Oromootiyyaa isin yaadeetiin jira dheenya kana adda turree jira qophii haariyaan inshaallah qophii xumurree walitti deebinaa bifa bareedaan daleena jennee yaadna akkasiin isiniin jaa Oromootiyyaa galatoomaa naa jiraadha.